Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah App. Gaaffii isin nagaafataa turtanii anis deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Irra caalaan keessan TikTok irratti beekamtii gurguddaa akkasuma followii gurguddaa qabdu. Followers TikTok irraa qabdan sana haala salphaa ta'een gara YouTube fiduu dandeessu. Akkasuma gaaffii namoota baay'ee kan ta'e emailii haala kamiin irratti guuttanna TikTok irratti akkasuma lakkoofsa bilbilaa irratti guuttachuu dandeenya ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Akkasuma linkii YouTube geessinee TikTok irra kaayuu karaa seera qabeessa ta'een bal'inaan waliin ilaalla. Namoonni haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniin gochuudhaan haga dhumaatti na waliin turaa isiniin jecha namoonni gaaffii qabdan abaawotii kana jala galuudhaan linki Facebook kiyya channel kiyya jala abaawotii jala erga seentanii jechuudha. Facebook TikTok akkasuma Telegramii argachuu dandeessu achira tuquudhaan social media sadanuunu na argachuu dandeessuun isiniin jedha. Gara barnoota keenya har'aatti yeroo deebinu linkii YouTube keenya gariin linkii feekii geessee achira kaa yeroo irra tuqu gara YouTube isan fidu. TikTok irra seennee waliin haa ilaallu. TikTok keessan irra seentu erga irra seennee booda profile jedhee jala kana jira. Mallattoo dhuma irra jirtu mallattoo as jiran keessa mallattoo profile jettee dhuma irra jirtu irra tuqanna. Yeroo achira tuqanne gara profile keenya nu geessaa jechuudha. Inni jalqaba kan isinitti agarsiisu linkii YouTube as jala kaahuun dura jechuudha. Warra irraa qabdanis akkamitti akka irraa balleessitanii sirreessitan waliin ilaalla. Sarara sadan gubbaa kana tuquudhaan settingii tuqattu, setting and privacy. Erga tuqxanii booda manage account ka jedhu kun as jira. Manage account irra tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa phone number bakka jedhu irra tuqxanii lakkoofsa bilbilaa osoo TikTok keessan irraa qabattanii bareeda. Maaliif salphaatti namni isin jalaa hatuu hin danda'u, isin jalaa cabsuu hin danda'u. Osuma TikTokin keessan badee forgetidhaan argachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa itti guuttanii send code ka jedhu tuquudhaan koodiin isinii dhufa lakkoofsa bilbilaa keessan TikTok irra galfattu. Akkasuma email irra tuquudhaan emailii originaalaa feetan emailii barbaadan irra galchuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaatiif emailii keessan achira galchuudhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni jalqabaa kana. Inni lammaffaa edit profile tuquudhaan YouTube keessan linkii isaa fiddanii TikTok jala kaahu. Edit profile ka jedhu kun ni jira. San irra tuqachuudhaan gara gajjallaa gadi buuna. Yeroo gadi buunu social nuun jedhee jara kanatti Instagramii fi YouTube nutti agarsiisa. Instagram, YouTube, social bakka jedhu kana jala. Instagram irra galfachuuf Instagram irra tuqna, YouTube irra haa galchinu. YouTube add YouTube ka jedhu kanarra tuqanna. Rakkinni nama baay'ee yeroo irra tuqxan emailii keessan isinii fiduu dida. Emailii adda addaa feekii qofa fidaa jechuudha heddummeesse. Emailii as heddummaatanii jiran kana keessa emailii YouTube keessanii hin jiru taanaan asin galchine taanaan haaraa itti galchitu. Jira taanaan garuu emailii sanarra tuqxuu jechuudha. Irra caalaan keessan kana kan isin rakkise. Kanaafuu emailii keessan gubbaa kanarraa yoo dhabdan emailii YouTube use another account ka jedhu kanarra tuqattu jechuudha. Use another account dhuma irra use another account jedhee jira achirra tuqanna. Yeroo achirra tuqne emailii itti galchii jedha. Emailii YouTube keenya ka sirrii ta'e osoo qubee takka hin dogoggorin emailii ka originala ka YouTube finnee itti galchina. Yeroo tokko tokko .com yeroo nuti barreessine qalaan maa fuula dura jirtu kun sararattiin kun fuula duratti seeqxi. Kunillee dogoggora. Kanaafuu maal goona yeroo tokko X tuquudhaan maa cinaa dhaabbannaa jechuudha. Osoo qubee tokko hin dogoggorin com, Gmail, maqaanillee emailiin achi jiru guutuun ka originala sirrii tahuu qabaa jechuudha. Sirriitti itti galchuu qabna. Qubee takka dogoggoruu hin qabnu. Erga emailii keenya sirriin barreeffannee booda next tuqannee gara fuula duraa deemuudhaan passwordii keenya itti galfanna. Passwordii ka emailii YouTube jechuudha. Passwordii keenyas sirriitti itti galfanna. Emailiin keenya gubbaa jira. Passwordii keenya sirriitti erga itti galfannee booda next godhannaa jechuudha. Gara fuuldura next tuqachuudhaan gara fuulduraa deemna. Haga inni alloof kaasiliin nu fidutti ni eegnaa jechuudha. Eeyyama kennu yoo nuun jedhe gara bilbilaa nu geessa ofii isaatiin yesiif no. Namni emailii kanarra seenaa jiru si'i. Namni TikTok fi YouTube wal qabsiisaa jiru si'i nuun jedhe no it's not me waan jedhuu fi yes it's me waan jedhu.
no don't allow qaba yes it's me qaba yes ka jedhu tuqnaa jechuudha nutu godhe waan taheef kanaafuu yes it's me ka jedhu tuquudhaan eeyyama kenninaaf inni nu gara fuula duraa nu geesse gara emailii keenya allow gochuu nu geessaa jechuudha asitti kaanseliif allow nu kenna maal goona allow goonaa jechuudha eeyyama kenninaaf kanaafuu jala kana allow ka jedhu kana jira allow tuquudhaan eeyyama yeroo nuti kennine YouTube keenya fidee eessa kaa TikTok jala geessee nu kahaa jechuudha kana jechuun followers TikTok irraa qabnu gara YouTube salphaatti fiduu dandeenya amma itti galchaa jira nin eega mallattoon kun asii deemaa jirti nin eega itti galche Abdul App ka jedhu fidee maqaa asnaa kaa'e duubatti deebi'ee yeroon ilaalu mallattoo YouTube dhufee jira jechuudha maqaa YouTube kiyya fidee asnaa kaa'e xiyya gubbaa jiru tuqeen duubatti deebi'ee hoomii TikTok irraa ilaalladha kunoo edit profile dura mallattoo YouTube dhufee as taa'ee jira yeroon irra tuqoo eessa nageessa gara channelii YouTube kooti nageessa jechuudha followers kiyyaas haala kanaan irra tuqanii gara YouTube dhufuudhaan maatii nu tahuu danda'u jechuudha salphaatti haala kanaan linkii isaa finnee achi jala kaayyanna yoo duraan dogoggora galfannee edit profile ka jedhu tuquudhaan YouTube edit profile kana tuqanna yoo dogoggora galchinee jiraanne kanarraa balleessine haaraa galchuuf edit profile kana tuqna edit profile tuqne bakka dogoggora itti galchine sanarra deemna jechuudha soshaalii jala YouTube jedhee jira ka dogoggora itti galchine jechuudha irra tuqna yeroodhuma tokko qofa maqaa sanarra yeroo tuqne an link YouTube nuun jedha YouTube fi TikTok walirraa gadhiisisi yookaan remove godhi confirm yeroo nuti tuqne YouTube sun irraa ba'a akka haaraatti irra tuquudhaan itti galfannaa jechuudha finnee linkii keenya achi jala kaayyannaa jechuudha yeroodhuma tokko irra tuqne confirm gochuudha steppiin isaa baay'ee salphaadha jechuudha mallattoon kun asii bada irra deebinee edit profile tuquudhaan finnee galfanna kun eenyuu fi namoota dogoggora achirra kaayaniif asir sarchii kanarra tuquudhaan Abdul App yoo jettan TikTok irratti salphaatti na argachuu dandeessu Abdul App akkuma maqaadhuma YouTube kiyya asirra barreessuu jechuudha viidiyoo gaggabaabaa tokko tokko irratti hojjechuu eegalan jira gara fuulduraanitti immoo waan baay'ee akkan qabadhee dhufu abdiin qaba kanaafuu TikTok kiyya sarchii gochuudhaan follow gochuu dandeessu haala salphaadhaan karaa salphaa taheen YouTube fi TikTok wal qabsiisuun maatii hedduu horachuu dandeenya jechuudha. Egaan barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.